Biyya jirtu hordoftoonni sagantaa keenya bakka jirtanitti nagaan siniif haa ta'u. Kun sagantaa maaltu maala gugeetii. Sagantaa keenya darbe keessatti seensa Illuminaantii kutaa tokkoffaaf lammaffaadhaan seenaa xiqqoo gabaabduu simbiraan ga'uu yaalleerra. Sagantaa keenya har'aatiin immoo ajjeechaa namoota gurguddoo aartistootaa fi sadarkaa idil addunyaatti namoota beekamoo irratti Illuminaantiin raawwate simbiraan geenya haga xumura sagantaa keenyaatti nu bira wajjin turaa isiniin jenna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasumas immoo warroonni miseensa chaanaalii kanaa taatan like, share fi yaada qabdaniif koomentii nu gochuudhaan nu waliin turaa isiniin jenna. Illuminaantiin ajjeechaa namoota dhuunfaa miti. Addunyaa bakka adda addaatti qoodanii wal fichisiisuun isaanii beekamaadha. Nutis xiyyeeffannoon keenya irraa inni guddaan namoota dhuunfaa isaan addunyaa irraa isaan dhabamsiisan irratti xiyyeeffanna. Namoonni kamiyyuu Illuminaantiidhaan yoo morman lafarra balleeffamu, ni ajjeefamu. Faallaa Illuminaantii yoo deemanis guyyaan jireenya isaanii gabaabaadha. Keessattuu miseensa isaanii ta'anii kan duubatti deebi'an jechuudha. Namoonni harka takaaltota kanaatiin dhuman danuu ta'anis namoota muraasa qofa irratti kan xiyyeeffannu ta'a. Isaan keessaa warra sadarkaa addunyaatti beekamoo ta'an akka armaan gaditti maqaa isaanii kan waamnudha. Abrahaam Lincoln bara 1865 pirezidaantii Ameerikaa inni 16ffaan harka takaaltota kanaan ajjeefame. John Lennon bara 1880, Francis Ferdinand bara 1914, Bob Marley bara 1981, Marley Monroe bara 1961, Brandon Lee bara 1993, John F Kennedy bara 1963, Curtis Cooper bara 1994, Malcolm X bara 1965, Tupac Shakur bara 1996, Che Guevara qabsaa'aa warra Argentina bara 1967, Gift Dine bara 1997, Martin Luther King bara 1968, William Cooper bara 2001, Robert Francis Kennedy bara 1968, Michael Jackson bara 2009, John Paul abbaa muudaa yookaan immoo paappaasii waldaa kaatolikii Roomaa isa tokkoffaa kan ture bara 1978, Whitney Wilson bara 2012 harka takaaltota yookaan immoo daba dugda duubaa Illuminaantiidhaan kan addunyaa kanarraa dhabamsiifamnidha. Namoonni jajjaboo armaan olitti maqaan isaanii waamne takaallaa fi xaxa Illuminaantiitiin akka dhuman dubbanneerra. Namoota kana yeroo argannetti bifa dookimentariitiin wal duraa duubaan kan simbiraan geenyu ta'a. Kutaa keenya har'aatiin namoota sadirratti xiyyeeffanneerra. Innis pirezidaantii Ameerikaa John F Kennedy isa 35ffaa akkasumas immoo weellisaa beekamaa sadarkaa addunyaatti weelluudhaan lafa raase Michael Jackson akkasumas Tupac Shakur weelluusaa addunyaa ajaa'iba kan jechisiise qofa irratti xiyyeeffannaa kutaa keenya har'aatiin jechuudha. Pirezidaantonni hanga guyyaa har'aatti Ameerikaa bulchan lakkoofsaan hanga 46 irra jiru jechuunis gaaf viidiyoon kun hojjetamu namoonni Ameerikaa bulchan baay'inni isaanii 46 irra jiru jechuun yeroo bulchiinsa Joo Baayiden jechuudha. Pirezidaantota Ameerikaa lamaan duraa kan hafe hundumti isaanii dhangiyaa garee seexana Illuminaantii irraa warra dhalatanidha. Pirezidaantonni Ameerikaa hanga har'aatti bulchan keessaa warri garee Illuminaantii irraa bilisa ta'an John F Kennedy pirezidaantii Ameerikaa 35ffaa fi Abraham Lincoln pirezidaantii Ameerikaa 16ffaa qofadha. Pirezidaantonni gurguddoo kun lamaan Illuminaantii morkuudhaan beekamu. Sababa kanaatiifis carraan isaanii yookaan badhaan isaanii dhumaa du'a ta'ee ture. John F Kennedy bara 1917 kan dhalatan yoo ta'u bara 1963 addunyaa irraa godaananii. Isaanis garee Illuminaantii takaaltota kana mormuudhaan beekamu. Dubbii isaanii keessatti nuti akka ummataatti waldaalee icciitii kakuu fi dalagaa adda addaa dhoksaan raawwatan ni mormina. Amalli keenyas ta'ee seenaan keenyas gocha isaanii ni balaaleffata jechuudhaan farra Illuminaantii ta'uu isaanii ifatti dubbatanii turanii. John F Kennedy muudda 22 bara 1963 erga ajjeefame eegalee eenyu akka isa ajjeese qulqulleeffachuuf kitaabonni 2000 ol ta'an sagantaan TV 100 ol ta'ee fi fiilmiiwwan lakkoofsa hin qabne hedduun hojjetamaniiru. Bara nuti keessa jiraannus jechuunis xumura bara 2022tti ajjeechaan isaa mirkanaa'uuf jechuudhaan qorannoon adda addaa gadi ba'ee ture. Haa ta'uyyuu malee hanga har'aatti wanti ifatee hin jiru. Ajjeechaan pirezidaantii guddicha kana maaliif akkas akka wal xaxaate namoota hedduu kan wal gaafachiisudha. Kitaabonni, fiilmiiwwanii fi haalli qorannaa akka adda addaa gaggeeffamu malee garuu hundi isaanii raaga qabatama tokko irratti ga'uu hin dandeenye. Ta'us icciitiidhaan ajjeechaan gaggeeffamu irratti xiyyeeffannoon godhamee mariin bal'aa gaggeeffame. Kennedyin otoo hin ajjeefamin waggaa 100 dura waa'ee pirezidaantii Illuminaantiidhaan ajjeefamuu
kaasuun hubannoon ni gargaara. Otoo hin ajjeefamin waggaa 100 dura fiilmiiwwan hojjetaman akkaataa ajjeechaa nama kana kan tilmaamanidha. Eenyutu nama akkasii dhalatee akka Ameerikaa bulchu, Ameerikaa keessattis immoo mormii garee kanarratti akka kaasu waggaa 100 dura tilmaamee waa'ee isaaf fiilmii akka namoonni hojjetan raagaa kenna kan jedhu gaaffiidha. Waan boru ta'u tilmaamuu kan danda'u humna oliidhaa ergame yookaan waaqa biraa kan mul'anitti kennamee fi akkasumas immoo garee seexanaatiin gara fuulduraatti waan ta'uu danda'an warra tilmaamuu danda'an qofa akka ta'e beekamaadha. Abrahaam Liinkeniif Joon F. Kennediin ija Illuminaantii keessa otoo hin seeniin dura otoo isaan hin dhalatiin garee kanaan raajiin raajame akka isaan farra Illuminaantii ta'uu danda'an bara dheeraa dura raajame. Kunis raagaawwan adda addaatiin mirkanaa'eera. Keessattiyyuu Abrahaam Liinken namichi jedhamu pirezidaantiin kun yeroo waraana keessa gaggeeffamaa ture maallaqa dhalarraa bilisa ta'e Greenback kan jedhame beekamu namoota lammiilee Ameerikaatiif liqaa walabaa ta'e liqeessaa ture. Namichi kun liqaa walabaa haa liqeessuyyuu malee baankiiwwan akka Reserve Ratio fi wantoonni adda addaa Ameerikaa keessatti argaman kun dhalaan kan liqeessan dhaabbata Illuminaantii faana hojii guddaa kan hojjetanidha. Lammiilee Ameerikaatiin bilisaan maallaqa liqeessuun isaanii yookaan Greenback waan jedhamu lafa qabsiisuun isaanii garee kanaaf dhukkubbii mataa ta'e kanumaaf ajjeefamuudhaaf xiyyeeffannoo keessa seene jechuudha. Amma guyyaa har'aatti icciitiin isaanii kan hin beekamne gareen basaastuu Ameerikaa yookaan CIA'n icciitii dhidhimaa fi dhokataa gadi fagoo kan qabanidha. Abrahaam Liinken akka aangoo qabateen garee kana diigee akka haaraatti deebisee ijaaree ture. Kun immoo namoota amanamoo fi biyya isaanii jaalatan qofaan malee namoota saamichaa fi hanna adda addaa keessatti hirmaatanii gaarummaa dawoo godhatanii ilmaan namaa miidhan ijaaruu hin turre kaayyoonsa. Kanaaf jecha CIA'n hanga guyyaa har'aatti mootummaa Ameerikaa irraa galiin kan hin ramadamnee fi baajata mataa isaaniin kan socho'an yoo ta'u, namoota hedduudhaaf baajata maaliitiin socho'u, maaliin meeshaa waraanaa bitatu, teekinooloojii gurguddaa sadarkaa addunyaatti maaliin hidhatanii namoota ittiin adamsu kan jedhu gaaffii guddaadha. Kanaafis dhaabbata ifaa fi qulqulluu ta'e hundeessuuf jecha miseensota CIA duraa diigee isaan haaraa ijaaree ture. Kun immoo ija Illuminaantii keessatti yakka guddaa ta'e mul'ate. Sababiin diiginsa CIA's immoo dugda duuba taa'ee CIA'f ajaja kan kennu garee Illuminaantii ta'uu waan hubateef Kennediin diigee ture. Kaayyoon Kennediin inni biroon inni sadarkaa guddaatti inni karoorfate idaa biyyattii gadi buusuu fi jireenya uummataa fooyyessuu fi dhala malee maallaqa uummataaf liqeessu ture. Garuu inni kun immoo Federal Reserve Baankii kan jedhamu muufachisee ture. Baankiin kun mootummaa jala kan hin jirre yoo ta'u abbootii qabeenya baankichaa kan ta'an Rothschild, Rockefeller fi kanneen hiittota biraa yookaan immoo diinota Ameerikaa ta'an akkasumas immoo garee Illuminaantii keessatti jiranii waan hundeeffameef kun Kennedy irratti kiyyoo cimaa ta'e jechuudha. Fedhii gaarii fi hawwii guddaan Kennediin uummata Ameerikaaf qabu borcamee gara jeequmsa yookaan wal waraansa waliin yookaan immoo Ameerikaan Civil War isa jedhamu bara bulchiinsaatti akka gaggeeffamu ta'e sana bira darbees immoo Kennediin dhumarratti akka lubbuu isaa dhabullee taasifameera. Joon F. Kennediin icciitii garee kanaa waan beekuuf maallaqa biyyattii maxxansuu kan qabu koongireesii biyyattiiti malee baankiiwwan dhuunfaa miti jechuudhaan mormii guddaas kaasee ture. Addunyaa keenya irratti yakka hamaa fi sadarkaa olaanaadhaan warra yakka hojjetan illee bituu kan danda'u abbootii qawwee otoo hin hafiin maallaqa ta'uun isaanii beekama. Maallaqa baankiin Reserve Ratio maxxansu hojiin ala taasisuun isaa caalumatti iyyuu Illuminaantii mufachiise. Kana malees immoo CIA diiguu caala mata dhukkubbii hamaa kan ta'e maallaqa isaa maxxansan gabaa ala taasisu Joon F. Kennedy'ti. Kana malee Joon F. Kennedy dubbii inni paarlaamaa irratti dubbate baay'ee garee kana mufachiise. Akka jechuun dubbatee ture. Kabajamtoota walgahii kana ajjecha icciitiidha jedhu uummata bilisaaf ifa ta'e waan ta'eeraadha. Nutis akka seenaa uummataatti waldaalee icciitii kakuu fi gocha dhoksaa raawwatan ni mormina. Garuu daangaa dhiibbaa keessatti babal'ifachuun karaa dhoksaan weerara kallattii otoo hin ta'in lootee galtummaa filannoo otoo hin ta'in jeequmsaan sodaachisuudhaan sochii naannoo addunyaatti godhamu irratti dhiibbaa gochaa jirra. Humna namaa fi qabeenyaa walitti qabachuun basaasota dippiloomaasii waraanaa ijaaruudhaan hojiiwwan diinagdee siyaasaa fi hawaasummaa kan dadhabsiisan irratti guutummaa guutuutti ni qabsoofna jechuun dubbatee ture. Dubbiin kun immoo funyoo ittiin inni ajjeefamu kan isaaf micciirte turte. Joon F. Kennedy'n aangoo isaaf kennameefitti fayyadamee Ameerikaa balleessuuf yaalii isaan godhan uummanni akka beekuu qabu otoo hin du'in ibsee ture. Innis waajjirri pirezidaantii bilisummaa Ameerikaa barbadeessuuf saddoowwan yookaan balaawwan raawwachuuf tajaajila kennaa turan. Ani immoo aangoo kootti gadi lakkisu lammii koo beeksisuun qaba
waajjirri Ameerikaa wantoonni adda addaa rukutamuuf akka jiranillee dubbatee ture. Haaluma kanaan haleellaan bara 2001 isaan naannoo waan irratti qaqqabsiisan kan akeekame bara bulchiinsa John F. Kennedy jechuudha. John F. Kennedy haasawaa kana godhee guyyoota 10 booddee muddee 22 bara 1963 namni Harvard Oswald jedhamu rasaasaan rukutee bulchiinsa Texas magaalaa Dallas keessatti ajjeese. Akka ajjeefamu kan qindeesse Illuminaati ture. Erga ajjeefamee boodas gaaffiin uummataa biraa kallattiin ga'e eenyu akka ajjeesee fi sababiin ittiin ajjeefame maal akka ta'e ifa akka ba'u ture. Harvard Oswald kallattiin kan ajjeese malee golga duubaan ajjechaa isaa kan qindeessaa ture CIA fi Fidel Castro akka turan shakkiidhaan odeeffama. Ajjechaa raawwatame akka qulqulleessaniif itti gaafatamummaan isaa komishinii Waareniif yookaan Waaren komishiniif kennamee ture. Du'a Kennedy kanaawwan hoogganaa CIA kan ture Alan Dulles fi miseensi olaanoon farmneesii kan ture Gerald Ford komishinicha keessatti hammatamaniiru. Namoonni kun immoo diina Kennedy ta'uun isaanii beekama. Diinonni isaanii immoo dhuguma gumaa pirezidaantii kana barbaaduu danda'u inni jedhus gaaffii gara biraati jechuudha. Sana booddee suutaan miseensonni maatii Kennedy dhugaa baasanii eenyummaa ajjeesuusaa saaxilanii turanii. Haadhi warraa isaa kan turte Jaakool Kennedy akka ibsitetti ittaanaa pirezidaantii kan ture Lyndon Johnsoniif namoonni biroo keessaa harka akka qaban saaxiltee turte. Kana malees obboleessaa Robert Francis Kennedy Lyndon Johnsoniif CIA fuulduratti dhiyaate why did you kill my brother jechuudhaan yookaan obboleessa kiyya maaliif ajjechan jechuudhaan CIA fuuldura dhaabbatee gaafatee ture. Kana jechuun isintu ajjeese jechuudha. Inni Kennedy ajjeese erga beekamee booddee gaaffii guddaan ka'aa ture. Illuminaatiin dhoksaan ajjeesuu danda'anii maaliif guyyaa saafaatiin ajjeesan kan jedhudha. Illuminaatiin wanta hojjetan sirriitti beeku. Gara fuulduraattis pirezidaantonni fedhii isaaniitti bu'an yookiin kaayyoo isaanii kan hin deeggarre yoo ta'e jechaan akka isaan irratti ga'u akeekkachiisuuf ture. John F. Kennedy otoo hin du'in dura waldaaleen icciitii kuniif maddi isaanii baduu akka qabu irra deddeebi'ee dubbatee ture. Garuu uummanni Illuminaatii sadarkaalee aangoo adda addaa keessa lo'anii waan galaniif akkasumas immoo uummanni waan irratti waan hin dammaqneef mul'inni isaanii galmatoo hin gahin hafeera. Tattaaffiin cimaan hoggaa godhamu guufoo hedduutti isaan qunname.